Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hordoftoota keenya kabajamoo qaqqaalii akkam jirre jirtu nagaa fayyaa walitti deebina gahaa darsiin teenya dawaa dhukkuba hundaaf dawaa ta'ee wal barsiisuu ta'etu gahaa darsiin teenya akkumatti fuutee jirti. Har'a qeensa akkamitti akka jabeeffatan maaliin akka jabeeffatan mana keessatti halluu qeensaa akkamitti akka bareeffatan maaliin akka bareeffatan wal barsiisuu turre. Kanaaf paartii lammaffaa dabarsinee har'a paartii irraa xumuraata sadaffaarra jira. Kanaaf har'a ni xumuraa jechuudha. Akkaataa itti qeensa jabeeffatan, akkaataa itti qeensa bareeffatan, qubbeenii fi fayyaa haalatti akka itti godhatan, bareedinummaa qubbeeniitii fi qeensaatis akkaataa itti eeggatan karaa xumuraa irra ni haasofna jechuudha. Kanaaf har'a dawaa qeensa nu bareechu 5 kan qabannee dhiyaanneen karaa xumuraa. Kanaaf namootni darsiin teenya tun isin dabree jirtus YouTube keenya Meesar 9465 search godhuudhaan akkasitti irraa hordofaa isin jenna. Haala dhibee kamiifuu dawaa isaa asirraa argattu YouTube kanarraa. Kanaaf nu hordofaa isin jenna. Amma karaa darsii teenyaa adeemnu. Kanaaf wanni mana keessa jira, wanni mana keessa nuti fayyadamnee quba keenya ittiin jabeessinu kan tokkoffaa qullubbiidha jechuudha. Qullubbiin quba keenya bareechuudhaa fi quba qeensa keenya bareechuu fi qeensa keenya jabeessuu keessatti gahee guddaa qabdi jechuudha. Qullubbii fuuneetii eega qullubbii fuunee booda xiqqishoo hororree caccafaynee jechuudha. Eega qullubbii firii 5 fuunee irraa solloysinee firii 5 san hororree horreessinee booda caccafaynee horreessinee booda achii booda zayituun maanka tokko fuunee itti naynaa jechuudha. Qullubbii tanatti qullubbii horreessine tanatti qullubbii horreessitan ammaan zayituun maanka tokko itti naynee achii booda quba keenya takkaa'u qeensa quba keenya dibannaa jechuudha. Dibannee akkasitti hanga qeensa keenya irratti dhiifna. Hanga sa'a 3 hanga sa'a 4 qeensa keenya irra dhiifna jechuudha. Qullubbii firii 5 horreessinee zayituun maanka takka itti naynee akkasitti qeensa keenya irra dibnee zayituu sanii wajji qullubbii horreessisan dibnee qeensa keenya irra akkasitti hanga sa'a 4 irra dhiifna jechuudha. Sa'a 4 booda firraa dhiinaa jechuudha. Eegasii booda firraa dhiinaa jechuudha. Kanaaf qeensa keenya akka nuuf jiidhee, nuuf jabaatee, nuuf dheeratee, nuuf bareedu taasisaa jechuudha. Torban keessaa guyyaa 3 godhannaa jechuudha. Ganamaa fi galgala guyyaa 3 qofa godhannaa jechuudha torban keessaa. Akkasitti haala kanaan itti fuunaan qeensi keenya kaduraan ciccitee, kaduraan mummuramu, kaduraan dhodhommaqee, kaduraan gigindaa'ee, kaduraan adda mummurame hundinuu tartiiba deebi'aa jechuudha. Qeensa keenya akkasitti meerri isaa sirriitti dabalaa deemaa jechuudha. Kanaaf dawaan tokkoffaa kana fakkaataa waan isin hin galiin dawwaltanii nu gaafachuu dandeessan bilbilli keenyaas asirra jira. Yaadaa fi gaafii qabdan nuuf barreessaa, nuuf dawwalaa isin jenna. Inni lammaffaa dawaan lammaffaa al-asalulaa biyya deemaa adii. Deemaa adii jechuudha. Deemaa adii jalsariinaa wajjin deemaa adii. Jalsariinis kunoo isa kana asirra jira. Jalsariinaa fi deemaa adii akkasitti walitti fayyadamnaa jechuudha. Haala akkamiin walitti fayyadamna jennaan qeensa keenya jabeessuuf bareechuudhaa fi guddisuu keessatti deemaa adii maankaa tokko guddaa ni fuuna. Maankaa tokko guddaa deemaa adii ni fuuna. Akkasumas maa'ul wardii maankaa 9 ni fuuna. Bishaan maa'ul wardii jaamuu jira. Mana faarmaasii dawaa Habashaatii ni argattanii. Maa'ul wardii jennaan ni jira. Maa'ul wardii kana maankaa 9 ni fuuna. Deemaa adii kana maankaa 1 ni fuuna. Walitti dabala. Achii booda maankaa 3 jalsariin kana maankaa 3 ni fuuna. Walitti dabala jara 3 kana. Eegee walitti daballee booda achii booda jalsariinii fi maa'ul wardii fi deemaa adii kana eegee walitti daballee booda
Achii booda manka tokko takkaa'u gimmaasha manka halluutuffaa kana itti daballaa jechuudha. Achii booda egaa walitti dabarree egaa akka gootu itti fayyadamuudhaaf diimaa kana fuuneetuma ibiddarra keenyaa jara waliin laayina kana guutuuf fuunee ibiddarra keenyaa jechuudha. Maal wardii, diimaa adii, jalsariin kana fuuneeti hunda ibiddarra keenyaa jechuudha. Halluutuffaa kanas walumaan waliin laayina ibiddarra keenyaa jechuudha. Eega ibiddarra keenya booda waliin laayina jechuudha. Eega waliin laayina booda ibiddarraanii fuunaa xiqqeeshoo ofirraa qabbaneessinee akkasii qeensa keenya keessa gakkeenyaa jechuudha. Weelkaatti danfisine sanirra qeensa keenya keessa keessinee eega qabbanaa'ee booda akkasitti keessa dhiibnaa jechuudha. Akka dibannaa jechuudha. Hanga daqiiqaa 15 daqiiqaa 30 qeensa keenya irra dibnee itti dhiibna. Achii booda qeensa keenya daqiiqaa 10 booda dhiqannaa jechuudha. Jara waliin laayina kana takkaa'u jara waliin laayina kana fuuneeti waan weelkaa cuqqaallaa qabu waan akka burcuqqoo xixiqqoo waan akka kireema duraan dibatan keessaa fixan san irraa tolchinee bareeffannee san keessa naannoo cuqqaalaatti goonee akkasitti firija keessa kaa'annee itti dhiifnaa jechuudha. Gaafa dibachuu barbaanne akkasii keessaa fuunee qeensa keenya irra dibannaa jechuudha. Karaa gabaabaan akka qeensa keenya jabaatee qeensa keenya guddatee bareedu kan taasisu jechuu jarri kun. Akkasumatti gaaffii fi yaada qabdanis nuuf barreessaa nuuf dhiyeessaa isiniin jenna. Dawaan sadaffaa xuuxxoo ni cunfina adda murree. Eega cunfinee booda zayituun itti daballa xuuxxoota ni cunfinee xuuxxoo maankaa tokko guddaa hanga ga'u ni cunfina haara isiidha. Zayituunis maankaa sadii gurguddaa zayituun fuunee xuuxxoo maankaa takkatti zayituun maankaa sadii walitti daballa. Achii booda waliin laayinaa jechuudha. Waliin laayinee akkasitti weelkaa keessa keenyee xiqqishoo weelkaa san cilee ibiddaa cinaa keenya cilee gubbaarra kan hin keenye girgiruma cinaa keenya akka bu'aa'u goona. Hoggaa weelkaan sun bu'aawee booda quba keenyaan jiifannaa jechuudha. Quba keenya irra dibna. Hanga daqiiqaa 10tti quba keenya irra dibnaa jechuudha. Hanga daqiiqaa 10 quba keenya irra dibnee achii booda laaqamaa san fuunee daqiiqaa 10 quba keenya irra dibnee achii booda guyyaan marraa takka dibannaa jechuudha haala kanaan. Achii booda qeensa keenya dheerachuu fi bareeduu fi qeensa keenya addaachuunis nuuf mul'ata jechuudha. Eegasii booda wuxxeetiin isaa. Kanaaf torban keessaa guyyaa 2 godhannaa jechuudha haala kana. Ganamaa fi galgala. Inni itti aanu gaa dawaan afuraffaa xawiilu lazaafi roomanaa fi amina taksiirii waan qeensa namaa dheeressu irraa akkasuma ammas waan caccabinsa qeensaa dhoorkurraa akka qeensi hin caccabne godhurraa halluutuffaa kana fuuneeti bishaan hanga tokkos fuunee halluutuffaa kanas hanga tokko fuunee halluutuffaa giraama 3 takka giraama 4 ni fuunaa bishaan kubbaayyaa tokko ni fuunaa waliin naayina. Achii booda egaa waliin naayinee booda qeensa keenya dheeressuu fi jabeessuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Jarri halluutuffaa fi bishaan kana waliin naayinee fayyadaman maaliif jennaan albuuda garaagaraa of keessaa qaba. Maagneeziyam ni qaba, kaalsiyam ni qaba, pootaasiyam ni qaba, hadiida albuuda illee ni qaba. Akkasitti waa hedduu of keessaa qaba. Viitaaminoota barbaachisoo ta'an qaama keenyaaf qeensa keenyaaf barbaachisoo ta'an of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf halluutuffaa kana fuuneeti naayinee walitti bishaan kubbaayyaa tokko wajji waliin naayinee halluutuffaa maanka 3 goonee bishaan kubbaayyaa tokko goonee waliin naayinee achii booda waliin laayinee eega waliin laayinee booda bishaan sanii wajjin qeensa keenya keessa keenya jiifnaa jechuudha. Hanga daqiiqaa 15 qeensa keenya halluutuffaa fi bishaan waliin makamee kubbaayyaa kana keessa qeensa keenya akkasitti teenyaa jechuudha. Daqiiqaa 15 eega teenyaa booda kanaaf guyyatti haala kana guyyaa marraa takka godhatanii ganama takkaa'u galgala qofa godhatanii torban keessaa guyyaa 2 godhatanii jechuudha. Haala kana akkasitti fuftu qeensa keessa meeree jabaataa jechuudha.
akkasitti qeensa keenya jabaachuu fi bareedduu keessatti itti fufaa jechuudha. Inni shanaffaan gaa karaa xumuraa akkaataan itti qeensa keenya bareeffannu, qeensa keenya jabeeffannu miluhul baar soogidda baarirraa guurame soogiddi hundinuu baarumarraa dhufa gaa. Soogiddaa kana ni fuunaa tagiyyuu akkaataa itti qeensa inni dheeressu gaa soogiddaa kana eegee fuunee booda soogidda kana hanga tokko fuunee eegee soogidda hanga tokko fuunee booda soogiddu kun waa hedduu of keessaa qaba. Innaa viitaaminollee garaagaraa albuudallee of keessaa ni qaba. Soogiddi baaru kuni achii booda soogidda kana ni fuunaa hoggaa fuunee zeetul janiin kajaamu jira. Zeetul janiin kajaamu kana ni fuunaa. Akkasumas lubbaan ni fuunaa. Lubbaan murrii ni fuunaa. Lubbaan zakarii fi murrii ni fuunaa. Achii booda zeetul laymuun kana ni fuunaa. Zeetul laymuunis dhabbii sadiirra dhabgoonaa. Zeetul jinaanii kanaas dhabbii sadiirra dhabgoonaa. Zeetul jinaanii, zeetul laymuunii fi lubbaanii fi murriin kun hundinuu akkasitti faarmaasii aadaa wal'aansa aadaa keessa jira jechuudha. Bakka mana wal'aansa aadaatti gurguran jira jechuudha dawaaleen kun hundinuu. Akkasitti maanka sadi fuunee achii booda milul baharii kanaan ni fuunaa. Hurraa isaa hurreessinee achii booda bishaan oowwaa kubbaayyaa tokko bishaan oowwisnee achii booda milul bahar zeetul laymuunii zeetul janiinii kana achii booda lubbaanii fi murrii kanaas xiqqoo dhabdhab goonee bishaan kana keessatti zeeta kanaas dhabdhab itti goonee achii booda waliin laayinaa jechuudha. Bishaan kana wajji waliin laayinaa achii booda zeeta janiinii kanaaf zeetul laymuun kanaasii fi lubbaan kanaaf murrii kanaas milii kanaaf maa kana eega waliin laayinee booda achii booda naqawla zaafiraa bakka qeensa keenya kana gaa keessatti suunee jiifnaa jechuudha. Qeensa keenya kubbaayyaa san keessa jiifnaa jechuudha. Waa waliin laaqame kana keessa daqiiqaa 15 akkasii keessa teessifnaa jechuudha. Daqiiqaa 15 eegee keessa teessifnee booda baada murul muddatu taqsilu lazaafiru bilmaa achii booda harka keenya qeensa keenya kana bishaan bu'aawaadhaan dhiqannaa jechuudha. Achii booda qeensa keenya ni qoorfanna. Hoggaa qoorfanne booda qeensi keenya kun akka ajaa'ibaatti jiidhee bareedee meeree jabaatee akkasitti bifa bareedaadhaan biqilee bifa bareedaadhaan fayyaa bareedduudhaan turaa jechuudha. Bareedaa haala ta'een achii booda feetuu zeetuun dibattus jiidha biraa dibattus waan akka rakkoon qabu jechuudha dhiqattee booda jechuudha. Haala kana itti deddeebistee goota torban keessaa guyyaa 3 gootaa jechuudha. Torban keessaa guyyaa 3 galgala hoggaa godhattee akkasiin raftee torban keessaa galgala 3 qofa godhattaa jechuudha. Torban keessaa torban 2 keessatti qeensi kan kee akka ajaa'iba si bareeda si fayyaa jechuudha. Torban 2 ol hin dabarsitu jechuudha. Kanaaf gaabboleen keenya hedduun isin galatoomfadhaa. Gaaffii fi yaada qabdan nuuf barreessaa jirtan nuuf dawwalaa jirtan galatoomaa isin jenna. Darsiin teenya dawaalee mana keessatti qeensa ittiin bareeffatan ittiin jabeeffatan tan jaamtu asirratti xumuramtee jirti. Hanga mata duree dhibdee rakkina dhukkubaa mata duree ajandaa biraa takkaa'u mata duree qabannee dawaa isaatii fi mata duree saniin mata duree haaraa fi dawaa haaraa walitti deebinutti nagaan nu turan afeerraa keenya. Ministeera Supplementary Clinical gaa tajaajilamtoota baay'eedhaaf tajaajila kennuu irratti kan beekamu akkasuma iddoon isaa Hararitti argama. Hararnoo gubbaa irratti argama. Tajaajilli inni hawaasaaf kennuu irratti beekamuun adda durummaan tajaajiloota kintaaroti. Kintaarota daqiiqaa 30 keessatti baqa isaa fi ilaalaan malatti wallaannee walaba taasifna. Kanaaf kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Odeeffannoo dabalataatiif duwwaa 920688383. Kanaaf bilbilli keenya kanuma asirra jiru kana yaadaa fi gaaffii qabdan nuuf dhiyeessuu dandeessan galatoomaa isiniin jenna. Hanga darsii haaraatiin walitti deebinutti nagaan nu turan afeerraa qotii. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.